السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا تكا دبفتوتا خبجموت وان نقمت شيسو هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمي أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh Muhammad Rashaad ilma Abdullahi Harar Carcar itti dhiyaadha. Suuraan tun suuratul falaq jedhamti. Isiin suuraa Madiinaati moo ta Makkaatii keessa muroomaatu jira. Aayaanni isiidhaa 5 lakkoofsi isii 100 3 isiin eega suuratul fiilii buute sababaan suuraan tunii fi tan isii boodaa buuteef yahudicha tokko kan Waliid je'amuutu falfala nabi Muhammaditti godhe haada yookaa ribuu fuudhee bakka 11 hihidhee waa irratti qara'ee eela tokko keessa kaayee eegasii dhagaa irra kaaye hoggaasan nabi Muhammad dhukkuba jabaa dhukkubsate duuba rabbiin malaayikaa ergee nama sihirii yookaa falfala san godheefi akkaataa inni itti godheefi bakka inni itti godhe nabi Muhammad beeysisee akkasitti nabi Muhammad eela sanitti nama ergee bishaan keessaa tooyanii falfala san dhagaa jalaa baasanii fidanii nabi Muhammad dhukkubsatu dura kaayan hoggaasan rabbiin nabi Muhammadiin suuraa qur'aanaa 2 falfala kanarratti qara'i jedhee ajajee irratti qara'e suuraan lamaan qul a'uudhu birabbil falaqii fi qul a'uudhu birabbin naasi suuraan lamaan tun aayata 11 duuba hoggaa suuraa lamaan qara'uu jalqabee aayata duraa qara'u hidhaan duraa haada sanirraa hiikamte duuba dhawaatuma aayata takka suuraa lamaanirraa qara'uun hidhaan takka haadarraa hiikamti hanga hoggaa aayata 11 keessaa kan suuraa lamaanii qara'u hidhaan haadaa hundi hiikattee dhumtee nabi Muhammad akka waan hidha'arraa hiikametti dhukkubni irraa ka'ee fayye tanaaf jecha suuraan lamaan tun dawaa jaba nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu hoggaa hirriibaaf ka'e suuraa tana lamaan qara'eeti shanacha isaa lamaanitti afuufee waan qaama isarraa dhaqqabe marsiisa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim maqaa rabbii rahmata qabuutin anjal qaba qul a'uudhu birabbil falaq rabbii ifa ganamaa yookaa bariisa'aa uumettan maganfadha ji'i min sharri maa khalaq balaa waan inni uumee hundarra sharrii namaa tayuu tawwaan biraa tayuu wamin sharri ghaasiqin ammallee sharrii dukkana halkanii idhaa waqaba kan hoggaa aduun seente takkaajiini seene dukkanaayurraan rabbitti maganfadha ji'i wamin sharri naffaasaati fil uqad ammallee sharrii dhalaa sihirii yookaa falfala godhu kan haada hihidhee hidhaa sanitti
وأقرأ اتأفوفوهن دران ربك مغنفت جئي ومن شر حاسد أما اللي شر نما حسدران ربك مغنفت وانيو إسا يوكا هستي إسران إساتي مغنفت ربك مغنفت إذا حسد حسدي يوكا شر إسا كان هقا إني نما ميدودا كإران ربك مغنفت شر إسا جلا نباسؤ خدت جئي ربي كي خدت جئت ربين نبي محمد قرس دوبا قرس نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو غرفمين نوفس قرسا هل كني يا شري والربين أوميهن درا كهل كني يا كحاسدا وان يؤوهن درا ربك مغنفتو dhaggeeffatoota takka dubbiftoota kabajamoota wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu na laaffisee takka na qunnamsiisee na laaffiserraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne شريطة يوكا تيب إساء دقفتي دوبا قلني يوكا فارون درابودة اللي كان ربيتي رحمتها في نجين إساء قبرتش إساء نبي محمدي في آلي إساء في أصحابا نبي في ور karaa gaariin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takka dhaggeeffataniif fayyaadayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir mumayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar لقى أربا عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين